Egaa akkuma sirritti argitan kana wantoota kana gaafii na gaafattan ijoollee baay'een asumarraan gaafii keessan isinii deebisuun dhufee ashamaa harka fuunda hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTube College jalatti argamtanii jirtu bakka jirsanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa wantoota beekan yookiin immoo walii qooduun gaariidha jedheetiin yaada. Egaa akkan beekutti wantoota kana jechuudha. Kaameraa fi ijoollee baay'een suura isaanii suura akkanaa kanaan arti erganii turanii jechuudha. Egaa kaameraan appilikeeshinii irra isiniif maxxanseetiin ture. Kuni kaameraa dhabuu maalidha kan jedhu ijoollee baay'een gaafii na gaafattanii kaameraan akkamiiti ijoollee haaran jechuudha. Yoo biyya keenya waan hin jirreef baay'inaan hin beekaniiti. So arraa kuni kaameraa miti. Wantoota amma fakkeenyaaf abiddi gaafa wantoota adda addaa ixaana namni faan ceetiin jechuudha. Irra keessatti olaaree adagaadhaaf sagalee dhageessa jechuudha. Akkasuma abidda namni gaafa mana keessaa ka'ee iniyyaa jechuudha. Isinii galee akka kinoo sa'intinitti akka kinoo umplaasii sanitti iyyaa jechuudha. Isinii galee isaa adagaa fi kaameraan waliin fakkaatu si jammara. Kuni kaameraadha. Inni immoo kan isaa adagaanii fi kilaasii keessan keessatti kan jiru wantinidha jechuudha. Kanaaf kaameraan immoo sirricha manaatiin jira odoo hin taane yookiin bukkee manaatiin yookiin immoo dudduuba jambii tokkotti kan godhamu jechuudha. Isin agarsiisa isaati. Anna akkasiniin jedha obboloota koo warreen waa'ee kaameraa na gaafattanii. Kaameraan gosa tokko bichaa miti. Gosoota baay'eetu jira. Isa immoo akkamitti adda baafattu yeroo darbee viidiyoo isinii hojjedheetan ture ammarree deebisee isiniif maxxansa appilikeeshinii isaa warreen attaqaaqamni isaa hin beekne akkaataa ittiin fayyadamtan hin beekne salphaadha. Appilikeeshinuma san gadi buufattanii isumaan wanta shakkitan san irratti yeroo qabdanii iniyyaa sagalee dhageessa bilbila keessan irratti jechuudha. Adda baafachuudhaaf baay'ee salphaadha. Kanaaf wantoota akkanaa kana haala ittiin adda baafattan salphaadha isiniin jechuu barbaadetanii. So ijoollee baay'een sodaa of keessaa qabdu kaameraa gaafa jedhamu yaa kaameraa fi beektanii kaameraan gosoota baay'ee jira. Kaameraa xiqqaa jira, kaameraa guddaatu jira. Xiqqoon ijaa ay mul'atamne hin jirti. Akkasuma wantoota balakii keessatti kan godhatee jirtu hin jirti. Bakka wantoota adda addaa irratti kan galchisiisan hin jira jechuudha. Kanaaf waan akkasii immoo appilikeeshinii saniin adda baafachuu dandeessu bakka shakkitan si jammar. Of eeggannoo godhumaaf malee wanta isaanii si jammar oduu jiraachuu yoo baate amanamummaadhaan laphee qulqulluudhaanati waan isaanii mana kilaasii keessa yoo jiraate rakkoodha malee amma fakkeenyaaf bakka isaanii kan isaaniin tuqxu khalaas wantoota isaaniitirraa fagaachuudhaaf iyyuu kaameraan wanta nama hin jechisiisu miti jechuudha. Isinii galee haala hojii keessaniitti irratti illee amma namoonni tokko waan moomaan hojjennetti fakkaata araboonni tokko jechuudha. Garuu immoo gaafa isaan arginan gaafa isaan ilaalan haala hojii keetii haala ittiin hojjettu si argu. Kanaaf waan bakka beektanii araboonni tokko waan yookiin hojii hin qabne yoo hojjettillee kan hojii keessanii nama sagganne isaan gaafa arge xiqqoo siif hubachuu danda'a jechuu barbaadetan. Kana wanti biraa immoo wanti jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee
Ani waan ijoollee waa'ee kaameraa kana na gaafatu jechuudha. Kaameraa dhugaa dubbachuuf nama sodaachisu. Kaameraa garuu waan isaanii haala ittiin viidiyoo waraabdu mana isaanii keessatti wanta isaaniin tuqini wanta isaanii fayyadamini khalaas allaqa. Bilbila keetiin gaafa waan barbaaddu jette kan si dhoowwu hin jiru kilaasii kee keessatti jechuudha. Kilaasii kee keessatti waan barbaadde hojjechuu dandeessaa. Wanta fayyadamuu dandeessaa. ግን garuu wanta isaanii tuquun wanta isaanii jaallanne beektanii waan akkasiitti isiniin jedha obboloota koo. Inni akkasii waan hundaafuyyuu akkasii waan akkanaa kanarratti sirritti of eeggannoo godhaa isiniin jechuu barbaadetanii malee kaameraa waan akkas nama sodaachisuu miti isiniin jedha obboloota koo. Amma beektanii namoonni tokko hin jiru. Araboonni jechuudha. Kan sammuun isaanii dhugaa dubbachuuf bakka tokko miti bakka tokko qofaa miti araboota hunda garuu immoo amala amma fakkeenyaaf ijoollee baay'een aarii madaamitiin irraan ka'anii aarii biyya irraatii wanti biyyatti milkaa'uu fi didee asii isheen itti toluu diddee kan lubbuu isaanii asumatti galaafatan hin jiru. Dogongora kun immoo isinii galee ijoollee baay'een dhugaa dubbachuuf mucattiin amma Dubaaitti fooqirraa of darbite tun madaam ishee asarriin ishee achi akka malee wal lolaa jiru. Biyyatti aarii qabdi. Kanumarraa bakka lafa dhugaa dubbachuuf namummaa waan muudannoo kana qabutu namaaf hubataa beektanii. Muudannoon kun mucattiin tun quufaatti xigaabitti akkana of gootee kan jedhu sin jira. Garuu immoo yeroo sanitti bakka beektanii aariin akka malee aaruun hin jiraa miti. Kan akkasii garuu immoo tasgabbooftee gaafa ofitti deebitee waan kanarraa amanamummaa dhugaa dubbachuuf waanuma feeyyuu dhabdee hin jiru biyya kee keessatti. Achi gaafa araboonni isin aarsite akka bakka cinqamtanii sammuu keessan of hin cinqine dhugaa dubbachuuf. Kanaaf cinqeet akka malee hojii keessan kallattii kamiinuyyuu hojjettee yoo hin ta'uuf ta'e garuu immoo akka sammuu kee of dhibbisuudhaaf wanni takkitti qofa miti. Ni jira ani nan beeka manuma arabaatan jiraanillee garuu immoo hin jira miti. Ijoolleen akkasii aariidhaan kan baatan illee ni jirtu. Dhugaa dubbachuuf waa baay'eetu jira biyya kana keessatti keessattuu Dubaayii kana keessatti. Garuu immoo wanti isin beekuu qabdanii tarii yoo nan ba'e yookiin immoo yoo nan badee maaltu na mudatuu danda'a laata kan jettu tokkos sammuu kee keessatti yaaduu qabda. Isin beektee akkuma aarsaniin bal jettee gaafa baate tarii waan biraas mudatuu danda'a. Kanaaf obsaan eeggachuu obsaan waaqa kee kadhattee ofirraa kadhannaa goote seexannee sirraa isaanii dhugaa dubbachuuf nama kamiyyuu bakka namni akkasii sun gaariidha namni akkasii sun madamtii gaariidha kan jedhuun argitu. Gaarummaan ishii bakka beektee isaan humna namaatillee hin quufanii bakka injiraa miti. Garuu mootii sammuu kee keessatti fudhachuu qabu. Aarii isaanii sun sammuu kee keessatti fudhattee of cinqitee yoo ta'e kun sirriitti kana beekuu qabdu. Inni akkasii obboloota koo wanti hundumtuu addunyaa tanarraa wanti hin dabarre du'a qofa. Hin darbaa tarii kana keessa dabartee milkaa'uu dandeessa. Seenaa mucattii takka har'aanii dhugaa dubbachuuf waa baay'ee narraa hubadhee waa baay'ee tiitinnaa na barsiise jechuun hin danda'amu.
asarrii ishii maal godhe seetanii dhugaa dubbachuuf seenaa mixattiisanii baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Akka dhaqxeen jechuudha oduun hojjetanii siqaa irra turteen akkasii muudannoon akkanaatis hin jira. Osoo hojjeta kan hojjetin namichi madaamii sun mana keessatti ciqacaquu qabe. Mana keessatti bakka akka malee sinii galee mucattii sun achi keessaa osuma gubattu osuma boochu waaqni laphee qulqulluudhaan jirti waan ta'eef waaqni ishii baasee mana sanii ishii baasee biyyatti galtee haadha hoteela qabdi jettis. Dubbachuuf seenaa ishii dubbattee qawaa tokko goche. Rakkattee osoo hin ta'in rakkina san keessaa darbitee biyyatti beektanii rakkinni sun kaawaa baay'ee nama barsiisa. Akka hojjettullee akka xankarraa taatullee si barsiisa waan ta'eef. Kanaaf ishiin har'a biyyatti hoteela qabdi jechuudha. Waan baay'ee das nama jedhu dhugaa dubbachuu. Kanaaf hundumtuu yoo hin darba asitti gadi jettee asitti yoo cunqurfamtee yoo booda biyya kee galtee tarii milkaa'uu dandeessa waan xiqqoorra. Akkasiniin jedhaa biyya ormaa keessatti gola namaa keessatti sammuu kee abadan firii ta'iitu jiraadha malee hin dhibbatiin isin jechuu barbaade san obboloota koo turtii gaarii qabaadhaa. Viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti nagaan turaa. Viidiyoo kana immoo laayik, sabskiraayib gochuun dagatinaa. Baay'ee.